Waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa hanqinaalee turan furuun karoora gara fuula duraa milkeessuun haala danda'amu irratti caasaasaa sadarkaan jiran waliin mari'ate. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee bulchiinsa magaalotaa, godinaalee akkasumas kutaalee magaalotaa fi ogeeyyiin dhimmi ilaallatus maricha irratti argamaniif. Marichi hanqinoota keessumattuu kenna tajaajila hooggansa komii akkasumas deeggarsaa fi hordoffii wal qabatee turan furuun galma gahiinsa karoora bara 2018 hundumtuu gaheesaa baachuu haala danda'u irratti xiyyeeffate jedhan. Sadarkaa hoogganaa biirootti qindeessaan dameelee waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Tashoomaa Moosisaa. Rakkoolee bulchiinsa gaarii uummata biraallee ka'aa jiran akkaataa itti gara fuulduraa keessatti itti qeenyaatiin hordofne sirna gaafatamummaas barbaachisaa bakka ta'etti akkaataa tarkaanfiin sadarkaatiin fudhatamee waan kana sirreessaa deemnu irratti giddugala karaa taasifateetiin hani mari'atamaa ture. Sana qofa otoo hin taane egaa irraatii waa baruuf jecha gabaasa raawwii bara 2017 ilaaluu qofa otoo hin taane karoora bara 2018 hundillee karaa wal fakkaataa ta'eetiin akkaataa inni itti internalize godhee keessoo isaatti fudhatu irratti illee mari'atame. Isa qofaallee otoo hin taane hojimaata sirna hordoffiif deeggarsaa gaggeessaa jirru keessatti hanqinaaleen bara 2017 keessatti argannoo guguddaan akka Oromiyaatti jiru adda bahanii achirratti illee tokkoon tokko godinaa fi magaalaa akkaataa isa ilaaluu danda'uutiin ka'umsa hojii taasifatee akkaataa inni itti hordoffii fi deeggarsa cimaa taasisuu danda'uuf illee yaadoti ka'anii akka ka'umsaatti waan ilaalamanii dhufanidha. Magaalotatti keessumaa Shaggar, Adaamaa, Bishooftuu fi Shaashamannetti tajaajila iddoo tokko hundeessuun bu'aan gaariin galmaa'uu himaniiru. Rifoormiiwwan garaagaraa naannoo federaalarraa muummicha ministeerarraatii kaasee bakka itti tajaajilli iddoo tokkotti kennamee uummati waan baay'ee bakka tokkotti fixachuu danda'u waan stop shopping jedhamee hojjetamaa jiru kun magaalota guguddoo afur qabnu Shaggar, Adaamaa, Bishooftuu fi Shaashamannee irratti waan jalqabame jira. Jaarsaaleen garaagaraa, gurmaa'insi garaagaraa hojii keessa galamee jira. Kuni bara 2018 kana keessatti magaalota olaanoo fi kan biroo hafan keessatti illee tokko karaa kanaatiin akka itti fufuu cimee hin eegama. Toora kanaatiin muuxannoon as keessatti argamaa jirullee waan salphaa hin ijaan taaneef I think toora kanaatiin hojiin hojjetamuu qabu cimee itti deemuu qabaadhaadha. Kun akkuma jirutti ta'e iddoo tokko tokkotti tajaajila gurgurachuun rakkoolee sakatta'iinsa kallattii fi alkallattiin adda baafaman keessaa ijoo ta'uu ibsan. Baay'een tajaajila irratti by the way ani supervisionii bifa garaagaraatiin isaan ilaalaa turre ministry shoppingii yookiin immoo supervisionii alkallattii abbaa dhimmaa ta'amee supervisionii federaalaanis gaggeeffamee jira, naannoodhaanis gaggeessinee jira. Rakkoon waa hubachuu dhabuurraa han jedhu baay'ee gara sanatti waan duufuun fakkaatu. Keessumatti service deliveriin keenyi si'a baay'ee maallaqaan gurgurachuuf yaaluu fedhii dantaa santar godhachuudha harki caalaa nan mul'atu. Obbo Taamiraat Hordofaa immoo waajjirichatti daayireektara dhimma bulchiinsa iyyannoo fi komiiti. Komiiwwan dhimma mana murtiin hin qabamin murtii caffee fi odiitara muummichaa hin taane akkasumas malaammaltummaa fi gibiraan wal qabataniin ala kanneen ramaddii 24 jalatti qixxeeffaman waajjirichaan ni ilaallamu jedhan. Haaluma kanaan dhimmi hojjettoota kaffaltii beenyaa waldaalee mana jireenyaa qonnaan bulaa investimentii itti deddeebisuu fi carraan hojii erga uumame dafanii hojiitti galchuu dhabu akkasumas waliin gahiinsaa fi haala bu'uuraaleen misoomaa itti hojjetaman irratti kan xiyyeeffatan komiiwwan ijoo deddeebi'uun dhufan ta'uu dubbatan. Wantoonni nuun adda baasnee maddoota komii ta'an jennee tolaalleetu jiru. Isaan kana sadarkeessinee jira. Sadarkaa godinaatti sadarkaa kamtu baay'ata, sadarkaa magaalaatti kamtu baay'ata, sadarkaa aanaatti kamtu baay'ata, even sadarkaa gandaatti isaan kamtu baay'ataa fi sadarkaa naannootti immoo dhufee waajjiruma keenyatti gaafa laallu kamtu baay'ata kan jedhu kana xiinxallee adda baasnee jira. Kumuleetiivii jarreen kanaa gaafa fudhannee laallu kaniif da'ama jarreen kanaa gaafa laallu naannoo hojjetaa mootummaatitti hin baay'ata. Dabalataan dhimmi beenyaa ittiin ol qabatee jiru, dhimma lafaatiin ol qabatee jiru, dhimma daangaatiin ol qabatee jiru kun inni sadarkaa dhumatti aanee jiru irratti kan laallamudha. Kanneen biroo gaafa laallu immoo waldaa mana jireenyaatiin ol qabatee jiru. Waldaa mana jireenyaa kan jiraataa, kan hojjetaa maal kanaan kan wal qabatee jiru kunis akka sadarkaa isaaniitiin kan laalamanidha. Kan biroo kan laallee ammallee xiyyeeffannoo addaatiin laalamuu qaban kan jenne qonnaan bulaa gara investimentiitti ce'an. Qonnaan bultoonni gara investimentiitti ce'anii boordii murteessee fi garuu immoo bakka baay'eetti dafanii lafa harkaan ga'uu dhabuudha deddeebisantu jiru.
Inni kun immoo xiyyeeffannoo guddaa barbaada waan ta'eef kunis akka inni furmaata argachuu danda'uuf kallattii keenya irrattis walii gallee jira jechuudha. Kunis komiiwwan bara 2017 dhiyaachaa turan keessaati isaan ijoo kan irratti illee hojjetamuu qabanidha waan ta'eef kun karaa kanaatiin kan laallee ta'uu isaati. Dhimmi biraa dhimma bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee jiru. Kunillee waliin gahinsa bu'uuraalee misoomaa inni kun akka iyyannaatti akka komiitti immoo kanneen jirantu jiru. Hirmaattonni marichaa yaada kennaniin waa'ee komiitiin wal qabatee maddoota komii tugoksine kan jedhuun maddoonni komii maayinni uummanni maaliif dararamaa jira uummanni maaliif bu'aa jira kan jedhu san otoo sadarkaa ilaallee gaarii ispeeshaalii naannoo magaalotaatti. Leenjiin asirraa gaggennamu gama pilaazmaatiin jira nu biratti viidiyoo konferansiin garaa jira akka damee iyyannoof komiitti gurmaa'insi fookal farsanootaan qabatee haala hedduu wal qabata waan ta'eef isa san toora olaanaadhaan akka itti hojjennu abdii nutti toreeraa waan jedhu qaba.